amala uumaa namaati aadaa odeeffannoo ganamaati gaafa sadaasa 18 bara 2015 afeerra harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaa fi kallattii jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jenna daawwattootaa fi hordoftoota AGM guyyaa irraa odeeffannoo qabachuu keenyaan dura kanneen YouTube chaanaalii AGM fi harootaatan maatii YouTube keenya ta'uu hin dagatinam. Egaan odeeffannoon nuti qabanne jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo godina addaa naannoo Finfinnee ana mulo bakka jedhamtu qabachuu akkasumas immoo hoogganaa duraanii naannoo Oromiyaa kan turan obbo Alamu Simee ni ajjeefame jechuudhaan wantoota social media gubbaatti odeeffamaa jiran irratti wanta dhageenyeef akkasumas immoo wanta odeeffannoo keenya isa xumuraatiin ammoo artistii gameessa beekamaa duraanii kan ta'an artistii Usmaayoo Muusaa waggaa 16ffaa du'a isaa sababeeffachuudhaan guyyaa boruu bakka hooggantoonni hedduun argamanitti sagantaa guddaan akka jiru odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura yaada sagantaa keenyaatti isinis nu faana bu'uudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessuu hin dagatina isiniin jechuu barbaanna. Kallattumaan gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aatti isin dabarsinam. Oduu keenya isa jalqabaatiin warraaqsa qabsoo siyaasaa Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisu artistoonni Oromoo aarsaa qaalii hanga wareegama lubbuutti gaafatu kafalaa turaniiru. Artistoonni kunneen wallee qabsoo kan rafe dammaqsaa kan eenyummaa isaa dagate ammoo dhandhama muuziqaa mi'aan hubachiisa Oromoo fi Oromummaan akka mataa ol qabatu shoora olaanaa taphachaa turuun isaanii ni yaadatama. Kun ta'us seenaan isaanii barreessanii dhalootaaf ol kaa'uu irratti hanqinoonni garaagaraa jiraachuu antalti artisti Usmaayoo Muusaa artisti Saartuu Usmaayoo ni dubbatti. Artistiin turtii dheengadda gaazexaa bariisaa waliin taasisteen kitaabni seenaa artisti Usmaayoo Muusaa qabate 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8tti hoteela Ilillitti kan eebbifamu ta'uu artisti Saartuu Usmaayoo Muusaa dubbatteetti jirti. Usmaayoo Muusaa turtii biyya lafaa irratti dabarsa keessatti Oromoo fi Oromummaa ol kaasuuf qabsaa'aa turuun isaa dubbatti. Artistii fi intalti isaa wallee warraaqsa uummataa dadammaqsuu hojjetaa turanis bara 1987 hanga 1995tti turtii waggaa 8tiif mana hidhaa Alam Baqqaany Finfinnee keessa turetti hidhamuu kaasteetti. Hidhaa keessa wayita turettis dararaan reebichaa irratti qaqqabaa turu kan himtu artisti Saartuun sababuma kanaan dhukkubsate bara 1999 ganna 43tti du'uu fi sirna awwaalcha isaas cirootti akka raawwatame dubbatteetti. Hidhaa fi reebichi akkasumas immoo sodaan du'aa kaayyoo isaarraa duubatti isa hin deebisne kan jirtu artisti Saartuun walleen qabsoo fi jaalala yeroon irra hin dabarre dhalootaaf ol kaa'ee darbuu dubbatti. Yaadannoo isaatiif jecha kitaabni seenaa artisti Usmaayoo Muusaa dhaloota hanga guyyaa lubbuun isaa dabarteetti hojiilee inni hojjetee qabate akkasumas albamiin isaa bifa haaraan qindaa'ee kan eebbifamu ta'uu artisti Saartuu Usmaayoo Muusaa dubbatteetti. Kitaabni seenaa Usmaayoo Muusaa qabate kun gaazexaa Bosonaa Dheeressaan kan barreeffame yoo ta'u artisti Saartuu Usmaayoo fi Suutee Bareentoo ragaa odeeffannoo kennuun milkaa'ina isaaf shoora guddaa kan taphatanidha. Eebba kitaabaan alatti faawundeeshiniin artisti Usmaayoo Muusaaf guyyichuma kana kan hundaa'u akka ta'es dubbatteetti. Sirnicha irratti maatii artistoota wareegamanii fi badhaasoonni garaagaraa kan kennaman ta'uu akka himtu artisti Saartuu Usmaayooti. Artisti Usmaayoon abbaa ijoollee afurii yoo ta'u isaanis Saartuu Usmaayoo, Naahilii Naabulii fi Naga'oo jedhamu. Artisti Saartuu Usmaayoo magaala Finfinnee kan jiraattu yoo ta'u warreen hafan sadan imala rakkisaa keessa darbanii Kaanaadaa jiraatu jedhameera. Gaazexaa bariisaa wabeeffanne. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota AGM sagantaan kun ammoo guyyaa boruu bakka namoonni hedduun artistoonni babbeekamoon argamanitti magaala Finfinnee hoteela Ilillitti kan gaggeeffamu ta'uu gamanumaan isin hubachiisuu barbaanna. Sagantaa kanarratti Oromoon heddumminaan argame seenaa artistii keenyaaf akkasuma immoo kitaaba isaa bitatee maatii isaa akka gargaarus gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamuu barbaanna.
Egaan daawwattootaaf hordoftoota AGM akkuma mata duree irratti isiniif tuqne turre dhimmi guddaa fi ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'ee argame guyyaa kaleessaa irraa jalqabuudhaan dhimma guddaa hoogganaa paartii badhaadhinaa biyyaa kan ta'an obbo Alamuu Simee yookaan ammoo Dr. Alamuu Simeetiin. Dr. Alamuu Simee akka namoonni jedhanitti waraana bilisummaa Oromootiin dhawamee akka ajjeefametti odeeffamaa jira. Dhimma kanarratti ammoo nutis hanga hooggantoota aanaatti barreeffamaaf maxxansa isaanii jala deemnee jala buune qoranneetti jirra. Akka armaan gadiitti isiniif qindeessineera. Akka namoonni tokko tokko dubbatanitti wal faalleessaa bakka hedduuttis wal dhabam. Akka namoonni hedduun jedhanitti godina Shawaa baha aanaa Bosatitti kan dhawame jedhanis ni jiru. Gama biraatiin ammoo namoonni hooggansa naannoo Oromiyaa keessaa akka ajjeefamu yaaliin irratti godhame jedhanis ni jiru. Nutis ammoo hanga xumuraatti dhaggeeffannee akkasumas immoo maxxansa hanga aanaatti jala buune finneetti jira. Akka namni tokko itti dhiyeenyaan quban qabaa jechuudhaan barreesse namni maqaan isaa asirratti eeruu hin barbaanne tokko lubbuu rabbiin uume gaafa rabbi baasu qofa baatii jedha. Dr. Alamuu Simee irratti yaaliin garee shiftaa shaneetiin godhame osoo hin milkaa'in fashalaa'eera jedhama. Shiftaa shaneen inni jedhu ammoo waraana bilisummaa Oromootiin. Godina Shawaa baha aanaa Bosat gandaa Alaagaa dureetti mana barumsaa keessatti ergama paartii badhaadhinaa fudhatanii hawaasa isaanii osoo mariisisanii humnoota shiftaa shaneetiin dhukaasni irratti banamus miidhaan kamuu kan Dr. Alamuu Simee irra gahe kan hin jirre ta'u hooggantoonni fi miseensonni hawaasaa bal'aan hubachuu qaba jedha namni kun. Akka namni kun jedhutti Dr. Alamuu Simee goota guyyaa gootonni biyyaaf hiriiruun hooggansa olaanoo keessaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin walitti aanee nama ergama biyya isaa baraaruu fudhateedha jedhan. Gootonni kamuu yeroo isaanii balaa fi jibbaata jeequmsaa kamuu irraa haja kan hin qabne ergamaaf dirqama paartii hojii irra oolchuudhaaf goota sodaa shanee fi shantamee hin qabne jedha namni kun. Gama biraatiin ammoo akka dubbatamaa jirutti paartii badhaadhinaa aanaa Bosat kan jedhame yookaan ammoo bakka inni itti dhawame jedhame kana paartiin badhaadhinaa aanichaa akka jedhetti gootichi hojii irra akka jirus dubbateeti jira. Akka namni kun jedhetti yookaan ammoo paartiin badhaadhinaa aanaa Bosat jettetti Dr. Alamuu Simee goota gammoojjii Fantaalleef Bosat keessatti shanii afuura kutaa jira jedha. Paartiin badhaadhinaa aanaa Bosat Dr. Alamuu Simee yeroo kamuu olola diinaaf kamiifuu hajaa kan hin qabne ergamaaf dirqama paartii hojii irra oolchuuf goota sodaa fi shanee fi shantamee hin qabne jedha paartiin badhaadhinaa aanaa Bosat. Faallaa kana ammoo namni biraan hooggantoota naannoo Oromiyaatu ajjechaa kana yaalii taasisee jedha. Nama kanas maqaan isaa akka dhawamu hin barbaanne. Goota hayyuu Oromoo fi Dr. Alamuu Simee amma kan bilbilee fi jedha amma kana dawwalee fi yookaan ammoo bilbilee fi nagaa akka qabu quba qabaa jedha namni kun. Akka nagaa qaban sirritti adda baafadheera kan jedhu namni kun haa ta'u malee ammoo yaalii hooggansi Oromiyaa yaale kan baay'ee nama jibbisiisuudha jedha. Hooggantoota naannoo Oromiyaatu yaalii ajjechaa kana raawwatee jedha. Godina Shawaa bahaa aanaa Jajuu uummanni keenya erga nagaa dhabee oolee buleera. Dr. Alamuu Simees dirqama fudhatanii uummata mariisisaa jiru. Dr. Alamuun ni torkii cufsiisee ji'a takkaaf hojjechaa ture. Shimallis kana hin beeku ture jedha. Guyyaa lama dura ammoo dhagahee akkuma dhagaheen ni torkii irratti bansiisee kun osoo kanumaan jiru guyyaa har'aa ganda Alaagaa dureetti jedhamu mana barumsaa keessatti dhukaasni irratti banamee ture jedha osoo mariirra jiru. Boombiinis itti darbatameera kan jedhu namni kun lubbuu waaqni kee namni baasu hin jiru hin danda'u jedha. Rabbiin hambiseera rabbii yoo namaaf waardiyyaa dhaabbates akkasuma jedha namni kun. Wanticha akkan qorannoo guddaa godhetti obbo Shimallis Abdiisaa fa'aa harka parsantaa 100 keessaa qabaa jedha. Kana ammoo qabatamaattiin harkaan quba qabaa jedha. Ragaadhaaf ammoo Itiyoo Telekoom nu tabaabbaruu ni danda'a jedha. Ammoo warri abbootii gadaa warra aangoo harkatti hin qabne fite Alamuu Simee isa aangoo juntaa Oromiyaa harkaa qooddachuu danda'u akkamiin dhiisuu danda'an gaaffii Oromoo maraatii jedha namni kun. Baga nagaan baatii jechuudhaanis dubbateeti jira. Kabajamtoota daawwattootaaf hordoftoota keenya kun osuma kanaan jiru ammoo waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa
loltoonni isaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 37 irratti kan mul'attu muloo bakka jedhamtu irratti suuraa ka'uun mul'ataniiti jiru. Lolli waraana mootummaa Itoophiyaa fi loltoota waraana bilisummaa Oromootti gidduutti adeemaa jiru haalli naannoo sanaa hammaataa ta'uu dubbatameeti jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo viidiyoo waraabanii mul'atanitti aanaa muloo yookaan ammoo godina addaa naannoo Finfinnee tan taate kiiloomeetira 37 irratti argamti. Bakka kana ammoo to'ate baankii daldala Itoophiyaa akka eegaa jirus dubbatameeti jira. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhimma Alamuu Simee irratti akka argannetti nutis Alamuu Simee hanga yoonaatti fayyaa qabaachuu isaatiin garuu ammoo yaaliin ajjechaa irratti taasifamuu isaa paartiin badhaadhinaa aanaa Bosotis akkasumas immoo namoonni itti dhiyeenyaan hordofan dubbataniiti jiru. Alamuu Simee ammaaf lubbuun kan hin baane ta'uu fi akkasumas immoo yaaliin ajjechaa irratti raawwatamu adda baheeti jira. Hanga yoonaatti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e gama mootummaa federaalaati dhimma kanarratti wanti dubbatame tasuma hin jiru. Naannoon Oromiyaa ammoo erga nageenya dhabdee ooltee bultee waggaa 4 caalteeti jirti. Nutis ammoo nageenyi Oromiyaaf akkasumas immoo nageenya akka buuf hawwii guddaa qabna. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota AGM oduu fi odeeffannoo narraaf qabanne kanuma hanga xumura waan waliin turtaniif galatoomaa hanga odeeffannoo biraatti waliin deebinutti oolmaan milkii isiniif haa ta'u.